السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبزم توتي جالتم تعب لينتي كم جرتم فيها كيساني الحمد لله ورن سلام تادي بس بدنا ديجي كم جرتم فيها كيساني أنا قلت الحمد لله بقى نجارتني دران درسن وقرا كوبيارا تدون سنين اندرا ورن ويا دربي قرآن وري برشة بربادن ندبسا وري ذكري برشة بربادن ندبسا سنينجاي ورنا قافتني keessumattuu ijoolleen karaa feesbuukiitii wal beeynu inboksiidhaan dhuftanii na dubbistanii warri galmooftanis jirtu galateewwamaa guddaa waamicha kiyya kabajatanii dhufuu keessaniif isiniin jaa. Akkasuma immoo galmeen warra hurufa barachuu barbaadu garee zoomii irratti jechuudha. Zoomii gadi buufatanii warri qabdanii warra barachuu barbaadan ammas illee kootaan isiniin jaa. Galmeen kan eegalu ji'a lammaffaa guyyaa digdamii saddeet jechuudha. Borum bokkiin iftaan natti fakkaata Allahu alam. Kanaaf ramadaana duratti jechuun inshallah biizinillah galmeen akka dhumatu waan fedhamuu fi na dubbisaan isin jira. Warroonni karaa feesbuukaan na beektanii inboksii na kaayaa karaa messengeraa seenii warri karaa yuutuubiitiin na beektan ammoo koomentii yuutuubii kiyyaa cufamee jira. dhiifaman isiniin jedha hamma banamutti viidiyoo maduraa jalannaaf kaayaan isiniin jedha ergaa keessanii nan argaa waan ta'eef warri barachuu barbaadan quraana jechuu kooti akkasii galatoomaan isiniin jedha. Inshallah viidiyoon irraa qabadee dhufe ammoo qubeen harfiin arabaa akkamitti katabamti, akkamitti dhaabbatti, akkamitti barroofti isa ka jedhudha. Akkasuma immoo akkamitti walitti deebitee hima ijaarti isa jedhu ni ilaalla inshallah biizinillaahi ta'ala. Jabaadhaa quraana baradhaa ji'a tokko qufannu hafee yoo rabbi jedhe ramadaanni dhufee as gahe nama ramadaana keessa qajeelchee quraana bareechise sagalee bareedaadhaan qara'u rabbiin haa taasisu hundaayyuu rabbiin nama mindaa isarraa argatu haa taasisu. Kanaaf jabaadhaa rabbi ittiin nu haa gahu ramadaanallee quraanallee jabeessaa baradhaan isiniin jaa. Gaafa quraanni nu keessatti laaffate wanti hundi fitnaan nutti baay'ata waan ta'eef quraanaaf kabajaa bakka guddaa kennuu qabna. Warri hin barannellee baradhaa warri beektan ammoo barsiisaan isiniin jaa. Wanta beektu xiqqaallee haa ta'u guddaa waan beektu irraa namaaf sheerii godhi waan khayrii jechuudha. Rabbiin ajrii nuuf haa katabu nu hundaayyuu quraana fi rabbi nuuf haa kennu nu haa barsiisu haafizul quraana nu haa taasisu hunda keenya inshallah. Abbicha ammas isin barsiisuu yookiin ammoo isin agarsiisuu barbaadu pilaastorii irraa gadi bu'aa liinkii isaa jechuudha. Diskiripshinii viidiyoo jala isinii kaaya. Achi argattanii buufattanii yoonii fi dagadhi ammoo karaa inboksii na gaafadhaa. Warri na beektanis keessaan koottaa na gaafadhaa isiniin jaa. Liinkii isaa isiniif kaa inshallah biizinillaahi ta'ala. Hayyee aappichi isa kanaayi isa kana pilaastorii irraan bu'aa googil irraallee buufachuu dandeessanii baay'ee bareedaadha ni bannaa jechuudha. Hayyee isa kanaayi mashallah kanatti harfii lakkoofsa sa'aatii haja khuruj bakka qubeen irraa baatu jechuudha. Amma isuma jalqaba harfii irra dhahee isin mul'isa. Qubee jalqaba isa kana hodhaftan qubee akkasii isinii dhufti qubeen harfiin afaan arabaa. ألف باء تاء ثاء جيم حاء Akkana jedhaatti fuufa قاف jechuudha. Baay'ee bareedaadha baay'ee akkawii bareeda inshallah. Amma lammaffaa irratti ammoo akkamitti katabamti katabuu yoo barbaadan isuma diimaa kana tuttanii jechuudha. Isin yoo baate maal gootu isin fakkaate fakkeenyaaf aliif katabamtuu barbaadan yookiin katabuu barbaadan yoo ta'e akkaataa isitti katabamtu baruu barbaadan hogguu ta'e ألف
alifiin akkasi katabamte jechuudha. Amma kan biraas ifama kan biraas katabuu barbaadan iddoodhuma harfiin baay'ee mul'atu tana irra dhooftanii iddoodhuma diimaa kana eegasii amma an fakkeenyaaf taa'iin katabuu تاء akkasi katabamte jechuudha. Qubeen taa'ii harfiin taa'iin jechuudha. Kuni kana isa amma jalqaba jiru iddoo kana yoon tunne afwan iddoo arnabiin jirtu tana iddoo harfii tana tunne jechuudha. Iddoo harfii alifa tana tunne maal gochuu barbaanna hima ijaarraa jechuudha. أرنب Arnab amma baay'il harfii baay'iraallee hima ijaarraa jechuudha. برتقالة Argisan taa'irraalee تفاحة akkasii jechuudha. Himni itti ijaaramaa deema jechuudha. Dhugaa dubbachuuf aappiin kun ijoollee fi guddaalleen sirriitti barbaachisa. Maaliifuu warroota hurufa sirriitti hin baranne akka inni katabuuf jechuu sirriitti fakkeenyaaf nama akka kiyyaa kanaa jechuudha. Akka an sirriitti katabuu fi qayyabadhuuf harfii takka osoo hin cabsine baay'ee nama fayyada jechuudha. Namni dura qubee mallee haa baratu amaariffaallee fedel maal jedhan sanillee haa baratu jalqaba wanti isarraa eegamu harfii qubee barachuudha. Namni tokko gaafa dubbisuu danda'e katabuu danda'e qubee san tokko tokkoon hin beeka yoo ta'e wanti isa dhibaa hin jiru jechuu wanta fedhe hojjechuus danda'a jechuudha. Kanan isiniin jira. Kuni kanaani akkasitti eega harfiin asii eega baratame asitti eega akkaataa itti katabamu eega baranne asitti eega hima ijaarree برتقالة asitti maal قاف kana jechuudha. Ijoollee baay'ee gargaara. صاد Baay'ee bareedaadha. صاد Kanan isiniin jedha kana asumatti keessaa baana. Amma asitti lakkoofsaadha. Dhugaa dubbachuu fi lakkoofsota afaan arabaatiin wanna jedha hundaan beeku. واحد Fakkeenyaaf torbaa fi 8 waliin harkaa dhoofti jechuudha. ثمانية Akkanatti wanni inni illee jechuudha. Barreeffamaan barreeffama lakkoofsaatii fi barreeffama qubeetii ثمانية akkasuma immoo wantoota illee kaa'ee 8 ta'uusaa akkasitti mirkaneessa jechuudha. Waan baay'ee bareeduudha. خمسة Hedduu nama fayyada wallahi ijoollee fa'aa baay'ee akka isaan qayyabatan ijoollee xiqqoo baay'ee isaan barbaachisa. Maaliif wanni bitanii fi ibaada bitanii fi fakkeenyaaf namoonni quraana irratti guddisuu hogguu barbaanne daa'imman keenya waan akkana kana salphumatti quraan akka isaan baratan goona jechuudha. Inshaallah rabbiin nu haa taasisu. Baay'ee bareedaadhaan isiniin jira. Lakkoofsa asitti kan isin ajaa'ibu baay'ee bareedaadha. واحد Akkuma arabiin turetti ingiliffaan akkasitti jira jechuudha. Baay'ee waan bareeduudha. Asitti illee ammoo isa itti aanu jechuudha.
asitti waan ajaa'ibaati jira. Ilaalamee os fayyadee jechuudha. ساعة سرير نافذة طاولة كرسي سفينة Baay'ee waan bareedu. ثوب قميص داخلي حذاء تنورة معطف بنطال جوارب قبعة ربطة عنق قميص صوفي سترة Jechuun kana jechuun amma asitti afaan Arabaa asliidha. Afaan Arabaa baadiyyaa keessatti yogguu ilaalanii asliidha hedduu baay'ee kan namatti toludha. Nuti warri Arabii barannee jennu kun Arabii qarshii ittiin fudhannu malee Arabii aslii hin baranne jechuudha. Kan Arabiin Quraanaatiif Arabiin warri magaalaa akka barbaadanitti jijjiiraa itti fayyadaman gargari jechuudha. Hedduu nama fayyada. Ijoollee Quraana irratti guddisuudhaaf baay'ee wantoonni akkanaa kun baay'ee nama gargaaran jedhee yaada. Ani fi kiyya baay'ee na gargaaree jira. Ani keessumaa keessaan isinitti agarsiisa. Isin ilaalaa. دجاجة أسد بطة قطة كلب نمر فيل حمار وحشي قرد Baay'ee waan bareedudha. Hedduun namatti tola. Ani jaalladhan jira. Nama fayyada jechuudha. Kanaaf alaa kulli haali waa hundumaafuyyuu Quraana baradhaan isiniin jira. Aappoota akkanaa kana fayyadamuudhaan aappii garaagaraa wanta hin taaneyyuu buusaa ooltani waan ta'eef waan akkanaa kana buustanii hogguu itti fayyadamtanii. Aappiin garaagaraa nuti buusnee itti fayyadamnuyyuu hedduutu jira waan ta'eef isa akkanaa kana buusnee warroonni Quraana nu galuu didee dadhabnee warroonni jettan jechuudha. Waan akkanaa kana gabbuustanii oduu itti fayyadamtanii oduu shaakaltanii oduu dhageeffattanii irra deddeebitanii baay'een isin fayyadan jedhee yaada. Soo kanaaf itti fayyadamaa baradhaa. Namni tokko dirqama jechuudha. Namni Islaamaa tokko dirqama kitaaba afaan wanni barachuu qaba. Dirqama Quraana barachuu qaba. Sababni isaas namni tokko amantii ofirraa homaa hin beeku yoo ta'e xiqqaatee alifni akkamitti dhaabattee akkamitti barrooftii beekuu qabna. Dirqama wallaahi baradhaa maa hin baranne. Fakkeenyaaf keessattuu shamarran jechuudha. Shamarranii fi dhiira wanti jedhamu hin jiru. Hundi keenyayyuu warri Islaamaa taane barachuu qabna. Barnoonni keessattuu ka diinii nu fayyada. Gara hundaan barataa ta'uu qabna. Sammuu keenya gabbifannee qaroomaa ta'uu qabna. Keessattuu shamarran madrasaan haadha tan ijoollee mana keessatti. Ijoollee yeroo baay'ee haadha wajjin oolti. Kanaaf haati manaa barachuu qabdi. Dubartiin baratte jechuun hawaasni barateedha. Biyyi barateedha. Gaafa haati Quraana ka qaraatu ta'e, haati Quraana ka beektu ta'e, haati zikrii baratte zikrii ka beektu ta'e, ijoolleen haadha waliin oolti. Haati yeroo ijoollee sossobdu itti gurratti haasofti, gurratti dubbatti. Yeroo isin itti boote sossobuuf jettee salaatu annabii sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah subhanallah walhamdulillah allahu akbar. Waan akkasii kana hogguu isin jettu ijoolleen maal gooti sammuu ofii keessatti fudhataa deemte jechuudha. Akkasumatti Quraanaan afaan banattee jechuudha. Kanaaf keessattuu shamarran hiree kana argannee eega jennee warri biyyaa hiree kanaa hin qabu waan ta'eef haa barannuun isiniin jira. Anallee dabalatee hundi keenya haa barannuu haa wal barsiisnu. Anas beekee isin caalee miti nama beekaa miti wallaalaadha. Barachuutti hin jira inshaallah. Kanaaf baradhaa yeroo qabdanii fayyadamaa. Gaafa galli baranna jettanii yeroo itti hin kennina. Baradhaan isiniin jira. Maaliif jennaani gaafa gallu baranna hogguu jettanii
guyyaa san biizii taatan waa hedduun biizii taatanii waan ta'eef jechuudha. Biizii waan taataniif har'uma baraadhaan isiniin jira. Viidiyoo naadhaaf jedhe kanuma fakkaata. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.